Tole kabajamuuf jaallatamoo obboloota koo nagaaniif araarri gaarummaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Inni hundumaa nagaa godhe gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Egaa obboloota koo nagaa ilmaan namaa hundumaaf kan kenne waaqayyo. Warra isa waaqessan hundumaaf waaqayyo nagaa kenneera. Nagaan kan waaqayyooti jedhamee caafameera. Waaqayyo ilmaan namaa akka bifa fakkaatti isaatti uume osoo ta'e kana qofaaf osoo hin taane munyuuqa lafarraa qilleensa keessa kan balali'aniif bishaan keessa kan galaniif bineensota bosonaatiif waaqayyo nagaa kenneera. Otoo waaqayyo munyuuqa lafarraatiif iyyuu otoo bineensa bakkeettiif iyyuu waaqayyo nagaa hin kennine ta'e jechuudha. Sa'aatii isaanii eeggatanii ba'anii sa'aatii isaanii eeggatanii hin galan. Waan nagaa qabaniif guyyaa bineensi tokko guyyaa gadi hin ba'u. Guyyaa mandara keessa hin deemu garuu halkan hin deemu. Sababbiin isaa guyyaa deemuun isaaf waan hin kennaminiif halkan deema jechuudha bineensi. Kanaaf waaqayyo waan isaaniif nagaa kenneefi guyyaa bosona keessa oolanii galgalammoon bobba'anii waan isaaniif ta'u waaqayyo waan isaaniif qopheessuuf akka isaan waan beekaniif waan isaaniif ta'u garaa isaaniitiif jechuudha. Bineensonni yoo waaqayyoon eeggatu waaqayyo agabuu isaaniin bulchu obboloota koo. Kanaaf waan nagaa isaaniif kenneefidha kan uumama jalqabuma waaqayyo isaan abboomee waan isaaniif kenne sana baachuu kan danda'an jechuudha. Kanaaf nummoo akkam bineensota caala caalchisee nagaa nuuf illaa ture akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti nu'uun. Kanaaf nagaan kan waaqayyooti baga nagaan isinii baay'ate isiniin jechuun jaalladha. Inni karaa hundumaa nu gargaaree maqaa waaqayyo keenya kan eebbifameef kan jajame haa ta'u. Egaa obboloota koo waaqayyo karaa hundumaa nu gargaareera. Gargaarsi waaqayyoos lakkoofsa hin qabu. Yeroo tokko gargaarsa waaqayyo waan ofirratti hin beekneef ofii keenya lafaa kaaneetu abdii kutannaa lafaa kaaneetu amma fakkeenyaaf namoonni keessattuu obboloonni biyya ormaa jirru baay'een keenya gara biyya ormaa kana dhufuudhaaf tokko wallaalummaadhaan dhufne lammaffaa beeknee dhufne sadaffaan immoo haalota garaagaraarraan kan ka'e dhufne jechuudha. Kana keessatti waan lamatu jira. Warra mana ormaa hojjechaa jiru kana keessaa tokko gammachuu guutuu qaba tokko ittiin gammadu waan kanatti jechuudha. Haalli itti mijachuu didee fi miti kan gammadu. Jalqabuma tokko karana dhufuun kaayyoo isaa waan hin taaneef mul'anni isaa abjuun isaa kan biraa waan ta'eef abjuuf mul'ata isaa wajjin waan waliin arginee fi otuma biyya ormaa mana ormaa kana keessatti osuma qarshii argatu otuma haalli itti mijatee jirutu gammachuun qabu. Sababbiin isaa abjuun isaa fi dheebuun isaa isa waan hin taaneef jechuudha. Inni tokko waan otoo hin beekin waan garana dhufee fi amma kenaa otoo akkana ta'ee jiraate kan jedhu gaabbii keessa galee jechuudha. Tokko inni beekee dhufe garuu inni murteeffatee dhufe immoo waan dhufe sanaaf baadduu obsuu bakka waan hundumarratti murtoo ejjennoo mataasaa qaba jechuudha. Gosa sadeen kana keessa namoonni lamaan kun miidhamoodha. Kan otoo hin beekin dhufanii fi kan odumaan fedhiin dhufan oduun fedhiin kan dhufan jechuudha. Oduun beekin kan dhufanii gaarii itti fakkaatee bareeda itti fakkaatee garuu akka yaadan sana waan ta'uu diduu fi kan gaabban jiru. Inni immoo odumaan beeku oduun fedhii isaa malee dhufe haalotarraan kan ka'e haalonni kakaasanii warri dhufanii gaabbii guddaa kan keessa gangalanidha jechuudha. Sababbiin isaa namni kan gammadu obboloota koo waan qarshii argateef osoo hin taane waan iddoo guddaa ga'eef osoo hin taane gammachuun ilmaan namaa jechuudha. Gammachuun dhalli namaatti gammadu waan abjoote sana wajjin yoo wal argedha. Waan keessa isaa jiru sana yoo wal argedha. Yeroo baay'ee maaltu uumama beektu namni gaafa waan yaade sana bira ga'uu dadhabu akka yaadeef sana gaafa ta'uu dadhabu tokkoffaa abdii kutataa lammaffaa namoota yookaan maatii yookaan abbaa yookaan haadha yookaan obboloota sababa godha. Garuu abdii kutachuun ilmaan namaatis furmaatan fidu. Nama sababeeffachuunis immoo furmaatan fidu. Amma fakkeenyaaf nama abdii kutate nama ofirratti jecha sinfinnaa dubbatu tokko. Nama ofirratti jecha waa hin baafne dubbatu tokko. Namni waan facaasee haama. Yesuus Kiristoos akkas jedha akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'uudhaan warra amananii. Akkuma amante siitaa. Akkuma ofirratti dubbatte siitaa. Ofii keenya gadaantummaa akka lammaffaan kaanee akka guyyaan kanaan booda jiru milkaa'ina hin qabne bakka karaa baay'ee waan ofuma jalatti sababuma ofuma jalatti waan yaadnuu fi gama dhiibne jechuudha.
galaana gama waan jiru otuma argaa jirru otuma beekaa jirru akkamitti akka galaanicha ceenu yaaduu dhiifnetu galaanicha ce'uun akka hin danda'amne waan yaannuufi tarkaanfiin keenya hin gabaabbata. Deemsi keenya hin gabaabbata. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Mul'ata guddaa warri qabanii oomtuu hin daangessu. Nuti garuu ofii keenya yeroo tokko ofuma keenya ofitti cufna. Ofuma keenya jechuudha. Ofii keenya ofitti cufneetu qulfii ofii keenya awwaallee dhoksineetu namni biraa kan nurraa banu eenna. Yookaan haadha keenya, yookaan abbaa keenya, yookaan obboloota keenya. Isuma dhugumaata obboloota koo. Kun namoota baay'ee burjaajesseera. Ofii keenya ofitti cufnee ofii keenya qulfii yookaan furtuu awwaallee dhoksineetu namni biraa kan nurraa banu barbaada. Akkamitti ofii keenya yoo ofitti cufne ofii keenya yoo qulfii dhoksine namoota kan biraa miti of jalaa yoo furtuu eega dhoksine akkamitti namni kan biraa nurraa haa banu jennee eegna. Kun matumaa waan hin danda'amnedha. Eega ofii keenya furtuu dhoksine namni kan biraa akka nurraa banu yoo eegne gongumaa nurraa banamuu hin danda'u. Garuu ofii keenya gaafa ofitti deebine ani eenyu ani maalii kaleessi maaliin arriyoo bori'oo jennee gaafa teenye jireenya keenya ilaallu jireenyi keenya gara fuula duratti tarkaanfachuu danda'a. Obboloota koo namni kan du'u gaafa foonii fi lubbuun isaa gargar ba'e qofa osoo hin taane gaafa abdii kutatudha. Namni ofii isaatii gaafa abdii kutatu Waaqayyo yoo isaan gargaareen namni achi keessa isa baasuu hin danda'u. Namni aboo guddaa kan qabu, aboo guddaa Waaqayyo kan nutti kennu, aboo bulchuu, aboo hoogganuu. Waaqayyo dandeettii waa uumuu, dandeettii waa qalaquu Waaqayyo dhala namaatiif sammuu banamaa kenneera. Ofuma keenya sammuu keenyatti fayyadamuu dadhabnee haadha keenya, abbaa keenya, obbolaa keenya yookaan hiriyyaa keenya, warra abbaa manaa qabnu immoo abbaa manaa keenya yoo kan sababeessinu ta'e kun gongumaa furmaata nuuf fidu. Sababni otoo furmaata namaa fida ta'e obboloota koo yoo waan ifaddaamii mootummaa Waaqayyoo keessa gadi hin baafaman turan. Sababichi dhugaa ta'uu danda'a, sobas ta'uu danda'a. Dhugaadhas osoo ta'e iyyuu nuuf furmaata ta'uu hin danda'u. Sababbiin isaa dhuguma bofti Yohaanii fi Addaan bofti dhuguma isaan goyyomsiteetti. Isaanitti fakkeessiteetti. Garuu sababni kun dhugaa ta'uu iyyuu isaan hin oolchine. Isaan hin oolchine jechuudha. Kanaaf har'a nutis kaawwan keenya barannee iddoo guddaa ga'uutuma barbaannu akka hin taaneen bifa hin taaneen gara biyya ormaa wallaalummaadhaan beekuudhaanis oduun beekinis dhufuu dandeenya. Jireenya amma jiru kanatti dasitanyaa yookaan gammachuu guutuu qabaachuu dhiisuu dandeenya. Kanarraan kan kaane abbaa keenya haadha keenya sababa goona yoo ta'e utuu isaan akkanaa godhanii raatan an akkanan ta'a kan jedhu sababa kan odeeffanna of fuulduratti odeeffanna taanaan yeroo hundumaa hidhama akka nama hidhameeti jechuudha. Amma fakkeenyaaf harreen takka harreen laaqii keessatti badde takka jechuudha. Yoo feeshiitiin tattaafatee eenyu yoo keessa baasuu hin danda'u yoo doozariidhaan ala ta'e jechuudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u isuma dhugumaadha obboloota koo. Yoo doozariidhaan ala ta'e harree laaqitti badde namoonni kotta hin baafnedhaan osoo wal guranii danda'anii hin baasan. Garuu harrittiin sun laaqii sana keessa waan ishee qabe sana keessa ba'uudhaaf in tattaaffatti yoo ta'e humna xiqqooti ishee baasa. Arras obboloota koo jireenyi amma jirru kana keessa gara isa caalutti tarkaanfachuu barbaanna yoo ta'e jechuudha. Yoo ofii keenya of hin argatiin yoo ofii keenya barbaanne of hin argiin duratti yoo namootumaan biraa waa'ee keenyaaf sababa goona yoo ta'e yoomiyyuu taanaan ilaalcha gadantummaa keessa, hiyyummaa keessa, milkaa'ina dhabuu keessa hin baanu jechuudha. Yoomiyyuu taanaan jireenya gammachuutiin wal arguu hin dandeenye, jireenya milkaa'inaatiin wal arguu hin dandeenye. Waan ta'e hunduma keessatti jechuudha. Nama sababan godhina. Sababii oduu giseessan oduu akkanaa godhanii raatan jennee teenye boonya. Ani waan ofii kiyya irratti waan argeefan obboloota koo isuma dhugumaa jechuudha. Bakka nama waa'ee kootiif nama sababan godha. Garuu furmaata naan ta'u. Amma garuu waa tokko naa gadhee waa'ee kootiif of makiyyaan of gaafadhee of makiyyaan gaafatamtu of godha malee waa'ee kootiif eenyuyyuu gaafatamtu hin godhu. Waa'ee keessaniif eenyuyyuu gaafatamaan godhina. Yaa ta'u karaa nama sanaa gufannaa naa dhufu, karaa nama sanaa kufaatii naa dhufu, karaa maatii isaa ta'u, karaa hiriyaa isaa ta'u, karaa obbolaa isaa ta'u. Garuu guutummaa bara jireenya keessanii waan namni sun godhe yookaan waan maatiin keessan sin godhe kaaftanii haasoftanii isaan sababa gootanii yoo ta'e
gongumaa taana jireenyi keessa gammachuu guutuun argatu obboloota koo. Kara milkaa'inaatti kara mo'ichaatti ce'uu yoo barbaaddanii of argadhaa. Waan ta'e hundumaaf immoo ofii keessan akka ofii keessanii balleessitanitti balleessa keessan ofirratti beekati ofii keessanii dhiifama ofiif godha. Ofii keessanii egaa dhiifama ofii gootaniin booda warra duraan isaantu isaani sababa isaaniitiifan akkana ta'e sababa isaatiif sababa isheetiif kan jetta sana dhiifama gaafadha. Sana booda maal gochuun akka isiniif ta'u gadi taa'atii yaada. Kitaaba garaagaraa dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa hunduma caalatte jechuudha. Namni dubbii sagalee waaqayyoo gaafa dhaga'u garaan namaa hin tarsaa, yaada garaasaa hin geeddarata. Dhugaadhuma gaarummaaf amanamummaa waaqayyoo isin arga. Namni maal akka ta'e, ani eenyu akkan ta'e, maaliif akkan uumamerree kitaaba qulqulluun baay'eetti namni akka of argu, akka of beeku kan godhu Daawitiin jireenya namaa, Daawitii isa fuula keenyatti ni ilaallu sun taane macaafa qulqulluudha. Kanaaf obboloonni abdii kutattanii jireenya keessaniif haadha keessan, abbaa keessan sababa irra jireenya akkasii yaaddasanii ta'uu dhiisuu isaatiin iddoo kaayyoo keessanii, iddoo karoora keessanii, iddoo mul'ata keessanii gahuu dadhabuudhaan sababa kanaaf immoo haadha keessan, abbaa keessan, obbolaa keessan, hiriyoota keessan sababa kan gootan kana booda waa'ee keessanii fi ofii keessanii of gaafadha. Ofuma keessan balleessitu of godha. Ofuma keessan galagala dhiifama ofii godha. Furtuu isa liqimsita, furtuu isa of jalaa dhoksita isa baasa. Jireenya keessan of jalaa bana. Kun hin ce'amu jechuun hin ce'ama jechuudhaan. Kun hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Akkamittaan godha jecha jennu sana nan danda'a jechuudha. Sababbiin isaa Waaqayyo ilmaan namaa gaafa uumu Waaqayyo ilmaan namaa yeroo uumu dandeettii addaa wajjin akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti amana isaatirra qoodatu Waaqayyo ilmaan namaa uume. Uumama hundumarra adda godhe uume. Kanaaf amma fakkeenyaaf namni waan hunduma uumuu danda'a. Xaawulaa kana kan uume, waan ijaan mul'atu, waan uffannu, waan hundumaa waan itti fayyadamnu, meeshaa teekinooloojii gurguddaa kana kan ittiin fayyadamnu namatu uume. Waan uumame, waan jirurraa namni kalaquu danda'eera. Dandeettii waa uumu Waaqayyo ilmaan namaatiif kenneera. Amma fakkeenyaaf kubbaayyaan kun yookaan shiniin kun Waaqayyo miti kan uume. Garuu waa Waaqayyo uumerraa uumame. Waaqayyo akkanatti uume kubbaayyaa godhanuun hin jenne. Garuu dandeettii uumuu, dandeettii waa kalaquu Waaqayyo ogummaa kana nama keessa waan kaa'eef namni shinii kana uume namaaf bu'a qabeessa godheera. Namni wanti inni ijaan argamu kun wantuma Waaqayyo uumerraa akkanatti bocee bareechee maqaadhaan tolcheetu akka ilmaan namaatti fayyadaman godheera. Garuu namni amma ammaatti waan uumamerraa kan uumuu hin dandeenye keessa tokko ilma namaati. Namadha jechuudha. Namni waan uumamerraa waan baay'ee kan uumeera. Garuu nama uumuu hin dandeenye. Sababbiin isaa Waaqayyo nama adda godhee uume. Adda godhee nama uume waan ta'eef jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf ati nama addaati. Ani nama addaati. Nama akkasumaan nama salphaa miti nuti. Isuma dhugumaa jechuudha. Nama gatii hin qabne miti nuti. Waaqayyo gatii guddaa nutti godheera. Waaqayyo wanti inni ulfeesse, wanti inni kabaje keessa inni duraa ilmaan namaati. Amma Waaqayyo ilmaan namaatiif iddoo qabu waan tokkoof iyyuu iddoo qabu. Ofiisa dabarsee kan kenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namaatiif uumama uume keessa akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti kan uume Waaqayyo namadha. Bineensa miti, simbirroo miti, lafa miti yookaan addeecha miti. Waaqayyo waan tokko akka bifa isaatti hin uumne. Anaaf si garuu akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti uumeera. Kanaaf Waaqayyo iyyuu si kabajeera. Waaqayyo nu kabajeera. Waaqayyo iddoo guddaa nuuf laateera. Eenyuyyuu immoo iddoo kanaa nu fuudhuu hin danda'u. Iddoo kana of buusuu kan dandeenyu ofii keenya. Ofii keenya akka gadiitti yoo of ilaalle, akka waa hin baafnetti yoo of ilaalle, namni egaa ofiisaa gatii of hin kennine, namni biraa akkamitti dhufee gatii ofii kenna. Kanaaf ofii kee gatii of hin dhabsiisin. Isa kaleessaa osoo hin godhee jiraadhe, otoon kan jettee gaabbitu san har'a godhi. Har'i guyyaa keeti Waaqayyo har'a sii kenneera. Ganaa isa har'aatti osoo hin hojjetiin dabartee isa borii ofitti hin cufiin. Isa har'aa kanatti otoo hin fayyadamiin isa borii dabartee ofitti hin cufiin. Guyyaan kaleessa suni egaa waan guyyaa kaleessa sanatti waan san egaa gochuu dadhabde har'a maaf hin gootu ati?
ati isheen abdii kutattee boqoo buuftee guyyaan sitti dukkanaa'ee inni kaleessa gochuudhaaf fedhe sun har'a akkan goone wanti si daangessu maaltu jira? Wanti si daangesse waa tokko qulfii furtuu of jalaa waan dhoksiteef abdii waan kutattee isa kanaaf malee isa kaleessa osoon godhee jettu sana caalatti har'a hojjechuu dandeessa. Caalatti har'a hojjechuu dandeessa jechuudha. Kanaaf ammas yaada keenya geeddarru mul'ata keenya kaayyoo keenya bira ga'uudhaaf jechuudha. Oomtuu akka nu hin daangesine. Amma fakkeenyaaf namni tokko abdii kutatee ofiisaa ta'e ofirra taa'e. Oduma karaan asfaaltiin iyyuu nu dura bu'ee kana isiniin jedhu jireenya keenya irratti wanti qajeelan tokko otoo nu dhufe itti fayyadamuu hin dandeenyu. Sababbiin isaa ofii keenya abdii kutanneerra waan ta'eef ofii keenya qabuudhaaf deemuudhaaf miila keenya waliin fuun harka keenya hin diriirsine waan ta'eef garuu namni deemuudhaaf qabuudhaaf tarkaanfachuudhaaf onnatee murteeffatee ka'e tokko karaan isa dura bu'ee miti. Kana ona isiniin jedhu haalli mijatee miti. Otoo haalli hin mijatiin gaaraaf dachaa tabba osoo hin jedhiin deemuu ni danda'a. Ofii isaatii karaa isaa saaqqachuu hin danda'a. Qoraattiif gufuu karaa isaa milkaa'ina isaarra jiru san kaasuu danda'a. Sababbiin isaa nama ka'a. Namni immoo dandeettii waa ittiin hojjechuu, waa ittiin qalaquu, karaa baafachuu kana uumamumaan Waaqayyo nuuf laateera. Waaqayyo sammuu keenya haa banu. Obboloota koo nuyi uumama addaati. Isuma dhugumaa jechuudha. Uumama addaa. Kanaaf ofii keenya ofitti cufnee furtuu haadha keenya, abbaa keenya, obboloota keenya, namoota kan biroo harka hin barbaannu. Furtuun nu harka jira. Kanaaf kaanii haa bannu. Karaa jireenyaa, karaa milkaa'inaa, karaa ulfina qabeessa, karaa moo'ichaa ofii keenya karaa gammachuu haa banannu. Namni gammachuu barbaade, gammachuu Waaqayyo keessa jira. Waaqayyo dhiisetti garan biraa gammachuu barbaade. Kanaaf eenyutu ofitti cufe jechuudha. Kanaaf ofii keenya karaa milkaa'inaa, karaa gammachuu, karaa eebbaa ofii keenya ofitti cufnee nama biraa harkaaf furtuun barbaadu. Namni akkuma ofiisaa of ilaaleeti. Yoo ani nan hojjedha, nan danda'a, arrii borii miti, guyyaa haaraadha jennee gaaf ofirratti dubbanne borii keenya ofii keenya miidhagfanna. Borii keenya ofii keenyaaf balleessina. Kanaaf borii keessan miidhagfachuudhaaf har'a keessan irra dhaabadhaati boriif yaada gaarii, ilaalcha gaarii, borii yoo yaaddan salphina, kufaatii, yaaddoo osoo hin taane borii yoo yaaddan ifa, gammachuu waan gaarii tokko ofii keessanii ilaaluu qabdu jechuudha. Kaasuu qabdu yommuu kaameraa kaastan yookaan yoo footoo kaaftan guyyaa borii waan gaariidha sammuu keessan keessatti kaasaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu, gooftaan hunduma keenya haa gargaaru, ayyaanni isiniif haa baay'atu. Shaaloom.